Maria Madako Kandar Benika Baribo Ichiko Wambaye Nakote Argira Unwake Daga Obrapachus Nanveda Waike Naradampai Maria Madako Kandar Benika Baribo Ichiko Wambaye Nakote Argira Unwake Daga Obrapachus Nanveda Waike Ansaba bankaba yo yamu makake sinam se demiti argera Kooti niyamanna amin jaalatamtootatti kabajamtoota maatii waaqayyoo nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu giddu geessanii amin waaqayyoo keenya fedhii jaalatee osoo gadi keenya akka irra daddarbee jiru keenya nu gadi lakkaa'in akka arjummaa fi gara laafaa isaattiin eegee dhiisee sa'aatii kanaa daqa kana giddu danda'e galanni isaa haasawaamin egaa obboleessa koo hunduma keessanuu waaqayyoon eebbisu anis akka fedhaa fi waaqayyootti guyyaa har'aa keessan bakka yaadannoo haadha keenya qulqulleetti dubboo Maariyaamii akkasumas bakka sanbata qulqulleettii geessanii anis obboleetti keessan dadhabduu fi cubbamtuu kanan ta'e Askaalewalta Maariyaam walilloo gabaabduu tokko qabadhee isiniif dhiyaadhan jira hanga umura wallo kiyyaatti akkanaan jirtan asumaan gara wallo kiyyaattiin isin dabarsa. Mata dureen wallo kiyyaas yaa kakuu dhiifamaa dubroo Maariyaamii bakka ija fayyinaa boqonnaa addaamii siin nama ta'ee Dema sinan nama ta'ee deema dandeettii alfa fi omeegaa ati abdii kooti alfa fi omeegaa ati abdii kooti ati dhugaan siidhaa furtuu xaxaa diinaa jaalalaan namootee yaa mootuu rakkina akkuma maqaa kee hojii kee ajaa'ibaa haadha bara baraa anuu siinan qaba haadha bara baraa anuu siinan qaba. Baatii fajii gaafii diigim tokko waadaa kan siif galee fayyisaa lubbuu koo ati sababa dhugaa ergamaa boqonnaa situu naaf kadhataa nuyi suma abdannaa situu nuuf kadhataa nuyi suma abdannaa. Maqaan kee silaayyuu waadaa dhiifamaatiin cubbuu kan hin qabne ayyaana qabee halkanii fi guyyaa akeeka harka kee bal'istee waaqa nuuf kadhattaa harka kee bal'istee waaqa nuuf kadhattaa. Afaan koo daaree ciccitee uffanni koo daaree ciccitee moofa'ee godoon koo jiggee bureessin aara'e. Gadda koo naaf taatee ka'umsa gammachuu hojii kootti darbee anoo siin faarfachuun hojii kootiin ka'ee anoo si faarfachuu kadhannaa kan tiraan hunda dandamannee eegallee xumuruu maqaa keenya raawwannee gaarii dabree ta'ee kadhannaa kan diriiree humna keenyaa miti situu nuuf gargaaree humna keenyaa miti situu nuuf gargaaree jedha. Egaa galanni waaqayyoo haa ta'u waan keessumas xumureef jedha. Egaa buloota hunduu keessa sagalee. Maqaa Abbaa
kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokkotti ni amannaamin. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokkotti ni amannaamin. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokkotti ni amannaamin. Hordoftoota kabajamtoota chaanaalii yuutuubii Askaalech jalatti argamtan hundumti keessanuu nagaan araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Bakkaa fi ala jirtan hundumatti baga geessanis baga yaadannoo haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii Aster Maariyaamiidhaanis bageessiniin ga'e amiin bagalumaan nuun ga'e. Egaa akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootti seenaa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamiin isiniif hin dubbisa jechuudha. Egaa Waaqayyoonis immoo na gargaaru warreen yuutuubii kiyyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun maatii naaf ta'an jajjabeessaa isiniin jedha asumaan dhaamsa kooti. Egaa guyyaa Aster Maariyaamii baay'ee kan kabajamudha. Guyyaa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii. Aster Maariyaamii jechuun baay'ee kan kabajamu taabonni illee ni ba'a jechuudha. Akkuma beektan jechuudha. Nah akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyoottiin seenaa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamiin isiniin dubbisaa. Waaqayyoon na gargaaru. Astaroo yookiin immoo Astaroo Maariyaam jechuun ilaalamu ibsamuu jechuudha. Jechi kunis jecha gi'izii irraa kan dhufedha. Gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos bu'uura waadaa galtee fannoo kan ittiin ibsame yookiinis kan ittiin mul'ate yeroo tokkummaa fi sadummaa isaa ittiin ibsee ta'uu isaa guyyoota yookiin ayyaana dhaloota gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos irraa kan hanga baatii yookiinis ji'a amajjii dhumaatti guyyoota jiran hunda bara ibsamu yookiinis immoo zamata amataayii jedhamu beekamu yookiinis immoo waamamuudha jechuudha. Ayyaanni yaadannoon boqonnaa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamiin bara Asteroo yookiin immoo bara ibsamuu keessatti waan kabajamuuf Asteroo Maariyaam yookiin immoo Asteroo Maariyaamii በአማርኛ Asteroo Maariyaam afaan Oromootiin immoo Asteroo Maariyaam jedhameera. Amajjii 21 akka mana kiristaanaa keenya qulqulleettii Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kan kabajamu ayyaana boqonnaa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii yookiinis immoo Asteroo Maariyaamiin ayyaanota gurguddoodha. Qulqulleettii Dubroo Maariyaamiin shan keessaa ayyaanota kana keessaa tokko yoo ta'u walumaa galatti ayyaana gurguddoo haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii shan kan jedhaman tokkoffaan dhaloota caamsaa tokko, lammaffaan baataa Maariyaamiin guyyaa itti mana qulqullummaa seenteedha muddee 3, sadaffaan kidaan biratti guraandhala 16dha. Arfaffaan boqonnaa yookiin immoo Asteroo Maariyaamiin amajjii 21, shanaffaan filsataa agayya 16. Ayyaanota gurguddoo 5 jechuudha. Haati keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamiin mana abbaa keenyaa fi haadha isheetii abbaa fi haadha ishee waliin waggaa 3 mana qulqullummaa ammoo waggaa 12 ilma ishee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin waliin immoo waggaa 33 fi ji'a 6. Akkasumas immoo ilma ishee gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos erga ol ba'ee booddee qulqulluu Yohaannis Waangelaawii waliin waggaa 15 walumaa galatti waggaa 65 addunyaa kanarra jiraatte. Yoo ta'u amajjii 21 bara 49tti guyyaa dilbataa ilma ishee gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos ergamoota hundumaa waliin gara haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii dhufan. Yaa haadha koo dadhabbii addunyaa kanaa irraa si boqochiisuuf dhufeera jedhee haati keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii samii fi lafti kan hin dandeenye ji'oota 9 fi guyyoota 5 gara kootti si baadhee dubrummaadhaanis
sidee akkamittiin du'a jettee gooftaa keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos lubbuu ishee fudhate. Lubbuuwwan si'oolii keessatti rakkatan keessatti agarsiisee haati keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaaminis lubbuuwwan si'oolii keessa rakkatan kan yoo nuuf fayyiste yookiinis yoo naaf murte bakka isaanii naaf haa ta'u jettee gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos lubbuu seenaa isheef fayyinaaf yookiin maaruuf waadaa galeef. Qulqulleetti Dubroon ishee foon ishee irraa adda baasee faarfannaa ergamootaatti ol baasee lubbuuwwan si'oolii keessatti rakkatan boollaa du'aa keessaa ba'aniiru. Duutii haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaamiin isaaniif fayyina isaanii ture. Duuka bu'oota iddoo jiran duumessaawwan walitti fidee haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaamiin akka awwaalan isaanii ajaje. Guyyoota falsataa haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam Hagayya 16. Egaa kanumarratti dhumatee jira seenaa haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaamiin. Araarsummaan ishee nuuf haa baay'atu, ayyaanni ishee nuuf haa baay'isu hunduma keenyaa fi galanni Waaqayyoof yaa ta'u, akkasuma biyya keenyaaf kadhannaan haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaamii nuuf haa qaqqabdu. Nullee bakka jirrutti araarsummaan ishee ayyaanni ishee nuuf haa baay'atu. Egaa ayyaanni kun baay'ee ayyaanni falsataa baay'ee kan kabajamu yoo ta'u, egaa akkuma beektan biyya keessatti illee ta'e warreen akkasumas asitti mana amantaa fa'aa deemtanii ni beektu jechuudha. Egaa kana fakkaatan isin jedha obboloota koo ayyaanni haadha keenya guyyaarraa baay'ee tokko kan kabajamudha. Falsata Astaaroo Maariyaamiin jechuudha baay'ee kan naggafamu taabonni illee kabawu jechuudha. Egaa baay'ee namatti tolan isiniin jedha. Waaqayyoon immoo biyya keenyaaf nu yaadatu akkasumas immoo biyya keenya nagaa nuuf godhu abboota keenya bakka jiranitti nuuf tiksu afaan illee walaa beeksisu. Egaa haalli jiru Itoophiyaa keessatti baay'ee amma manni amantaa keenya akkasumas amantaa Ortodoksii Tawaahidoo yeroo ammaa kanatti waan baay'ee cinqii yookiin immoo haala rakkisaarra waan jirtuuf kadhannaa keessanii illee bakkuma jirtanitti ijoolleen Ortodoksii hundumti keessanuu warreen amantaa adda addaa hordoftan kadhannaa keessaniin abbootii keenya yaadadha. Akkasumas immoo kadhannaa waliif taasisaa isiniin jedha. Kadhannaan ergamoota qulqullootaa numa waliin yaa ta'u bakka jirrutti inni nu haa eegu. Nuyi isa malee hin qabnu. Haadha isaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii wajjiniin nu haa tiksu bakka jirrutti isiniin jedha obboloota koo. Egaa guyyaarraa yaa akkuma beekamu kabajni Astaaroo Maariyaamii kabaja baay'ee guddaa yookiin immoo ayyaanota gurguddoo 5 keessaa isa tokkodha. Astaaroo Maariyaamiin baay'ee kan kabajamuu fi kan naggasudha. Egaa galanni Rabbiif Waaqayyoof yaa ta'u, hundumti keessanuu bakka jirtanitti ayyaanni haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii waliin yaa ta'uun isiniin jedha. Fayyaa nagaa naaf ta'an isiniin jedha obboloota koo. Egaa anillee kunoo akkuma argaa jirtanii eessan deemnee beeta kiristaanii deemnee isin jedheetuma manuma keessatti hafee warreen deemtan immoo kadhannaa nuuf godhaayi mana amantaa yoo deemtanis. Egaa obboloota koo hundumti keessanuu bakka jirtanitti Waaqayyoon sinaa tiksu sinaa eegu. Yeroo hunda kadhannaa keessanii nuuf hin dagatinaadha. Kadhannaa taasisaa halkanii fi guyyaa osoo walirraan guutiin kadhannaan gaariidha waan ta'eef waan gaarii yoo hojjette waan gaarii yoo dalagde Waaqayyoonis immoo akkasumatti waan gaarii yoo waan gaarii facaaste waan gaarii haammatta akkuma jedhamu. Egaa kadhannaa keessaniin illee wal yaadadhaa, waliif kadhadhaa, walii keessaniif walii kadhadhaadha. Akkuma jedhee jecha sagalee Waaqayyoo isinillee
warroota rakkatan akkasuma warroota dhukkubsatanii akkasumas immoo warroota wanta garaagaraa keessatti isaan muudatan taame kadhannaa taasisuudhaan wal bira dhaabbachuudhaan wal gargaaruudhaan anaan kas amantaa ortodoksii keessatti immoo yaa qormaan hin baay'ata waan ta'eef qormaata kanaaf immoo ani jechuun qormaata itti dhufe yookiin immoo qoramee kan qormaata bira hin dabarreeyyuu kiristaana hin jedhamu akkuma jedhamu gidi qormaata nutti dhufe wantoota garaagaraa wantoota qormaata adda addaatiin nutti dhufe kadhannaa keenyaa fi soomuudhaan ofirraa ittisna yookiin immoo ofirraa guubnaa isiniin jedha. Anna egaa kanuma fakkaataa viidiyoon kiyya guyyaa har'aa galanni waaqayyoof haa ta'u sa'aatii kanaa fi guyyaa kana daqiiqaa kana nuuf kenne akkan dubbadhu fi kan na taasise galanni waaqayyoof haa ta'u sa'aatii kanaan nagee egaa